Yoyyaa shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Kun chaanala keessan Soofuma Raappiidhaanis mu'eedha. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti namni tokko bilbila keessan akka yoo godhe yookaan yoo kan to'atu ta'e yookaan yoo kan hidhatu ta'e akkamitti beekuu dandeessan. Akkanumallee akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan. Kan jedhudha kan qabadhee isinii dhufe. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een koodii adda addaatti liinkii adda addaatti fayyadamuudhaan yeroo baay'ee bilbila namaa haak gochuu ni danda'ani. Bilbila namaa hidhachuu qofa osoo hin taane iccitii keessanillee baasuudhaan gara sooshaal miidiyaa adda addaa irratti dabarsuu ni danda'ani. Kana jechuun suuraa adda addaa, viidiyoo adda addaa, akkaawuntiiwwan adda addaa illee isin jalaa hatuu ni danda'an jechaadha. Kanarratti viidiyoowwan bal'aa hojjedhee jira dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura jechuudha. Har'as akkuma baratame akkamitti namni tokko bilbila keessan hidhachuu danda'a yookaan hatuu danda'a yookaan to'achuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti. Namni tokko bilbila keessan yoo kan to'atu ta'e yookaan hak godhu yoo ta'e akkamitti beekuu dandeessan? Akkamitti immoo ofirraa hiikuu dandeessan? Akkanumallee namni tokko immoo akkamitti bilbila namaa hidhuu danda'a yookaan to'achuu danda'a waan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa barnoota kanaan kan wal qabate kanaan dura viidiyoo lama hojjedhee jira. Akkamitti bilbila namaa bilbila keessan irratti hidhachuu akka dandeessan. Akkanumallee namni tokko yoo bilbila keessan hidhate yookaan kan isin to'atu yoo ta'e akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu viidiyoo lama hojjedhee jira. Kuni kutaa sadaffaa isaati jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoon kuni kutaa lamaan darbe keessatti isinitti himee jira. Har'as koodii tokkotti fayyadamneen namni tokko bilbila keessan yoo kan to'atu ta'e yookaan bilbila ofii irratti kan hidhatu ta'e akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan. Akkanumallee akkamitti beekuu dandeessan namni tokko isin hidhachuu akkamitti beekuu dandeessan. Namni hoo akkamitti bilbila keessan to'achuu danda'a yookaan hidhuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoowwan kanaan dura hojjedhe lamaan illee as description jala isiniif kaa'aa achirratti ilaalaadha viidiyoowwan kanneen. Sababni isaas isaanis isin qarqaranii koodii mataa ofii danda'u waan ta'eef kun koodii sadaffaati. Koodii kanatti fayyadamee namni tokko akkamitti isin hidhuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Akkanumallee nama isin to'ate yookaan bilbila ofii irratti bilbila keessan hidhate akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan, akkamitti beekuu dandeessan, akkanumallee namni sun akkamitti isin hidhuu akka danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanta kana waan gaariidhaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Sababni barnoota kana isin barsiisuuf yeroo ammaa kana jechuudha namoonni baay'een daba walirratti hojjetu, waan biraa hin hojjetan jechuudha. Wantoota kana kanatti fayyadamuudhaan bilbila namaa to'atu yookaan bilbila ofii irratti hidhachuudhaan isin sakatta'u jechaadha. Garuu kaayyoon barnoota kanaa guddaan namni tokko akkamitti isin sakatta'uu akka danda'u yookaan bilbila ofii irratti bilbila keessan akkamitti hidhachuu akka danda'uu fi akkanumallee nama isin bilbila keessan to'ate yookaan bilbila ofii irratti bilbila keessan hidhate akkamitti beekuu dandeessanii akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan waan jedhu qofa akka beektaniif malee daba namarratti akka hojjetaniif akka hin taane akkanaaf beektaniin barbaada. Kan akka sirriitti na hubattan abdiin isinirraa qaba. Garuu wanta kana wanni an barsiisuuf akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaalitti namoonni yeroo baay'ee namoota irratti daba baay'ee waan hojjechaa jiraniif wanta kana namni hundinuu beekee itti fayyadamuu akka danda'uu fi namni waan kana beekee garuu waan dabaatiif akka itti fayyadamne abdiin qaba. Amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ceenu warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaalitti akkamitti bilbila nama tokko bilbila keessan irratti hidhachuu akka dandeessan yookaan namni tokko bilbila keessan yookaan xalafu ta'e yookaan kan hidhatu ta'e akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeessanii fi akkanumallee namni tokko bilbila keessan hidhatu yookaan xalafuu yookaan haak gochuu akkamitti beekuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun kutaa sadaffaadha. Kutaa lamaan darbanis as description jala isiniif kaa'eera. Viidiyoowwan sanii ilaaluu ni dandeessanii. Garuu koodiiwwan kunniin biyya irraa biyyatti garaagarummaa qabanii akkanumallee teelee irraa teeleetti garaagarummaa qaban. Sababni isaas teelee tokko irratti kan hojjetu teelee biraa irratti hojjechuu dhabuu danda'a koodiiwwan kunniin jechuudha. Kanaaf biyya isin jirtanii fi teeleen biyya sanii murteessaadha jechuudha. Koodiiwwan kanneenii fi koodiiwwan kunniin baay'eedha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo lakkaa'amanii dhumanii kutaa kutaadhaan isin barsiisaa itti kan fufutaa har'a kan qabadhe isin dhufe koodii ajaa'ibaati. Koodii kanarraa itti fayyadamaadha. Akkamitti akka itti fayyadamtan amma isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo duraan dursee bilbilli kan koo kun namni tokko bilbila kan koo kana hidhateera yookaan haak godheera yookaan xalafee jira moo hin xalafne kan jedhu yookaan hin hidhanne kan jedhu mee amma haa ilaallu. Bakka foon kool ka jedhamu kanarra ni seentanii bakka itti namaa bilbiltan jechuudha. Ergasii koodii amma isinitti agarsiisu kana ni barreessitan jechuudha. Koodii kana garuu dogongoreedhaadha. Bifa amma isiniif barreessaa jiru kanaan barreessitanii urjii jettan maslaalii jettan ergasii immoo 67 jettanii maslaalii jettanii ni bilbiltu jechuudha. Seemii keessan ni filattanii seemii tokkoo fi seemii lama qaba. Seemii lamaan keessaa tokko ni filattanii fakkeenyaaf kan kana filadhee jira. Egaa akkuma margartan dhaggeeffattoota kan koo namni kun bilbila kan koo hidhatee jira yookaan haakna godhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu nama kana akkamitti ofirraa hiikuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Garuu namni kun na hidhatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu bilbilli naaf bilbilamu kamiyyuu gara nama kanaatti ni seenaa jechuudha.
gara nama kanaatti ni seena wanta ana haasa'u wanta nama isa wajjin an haasa'u hundayyuu beekuu ni danda'a. Kana qofa osoo hin ta'in sagalee voice hidhatee jira, faaksii hidhatee jira. Haala kanaan wantoota adda addaa dhaggeeffachuudhaan badii adda addaa irra geessuu ni danda'a jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kun bilbila kan koo amma fakkeenyaaf haqqoodhee jira yookaan hidhatee jira jechuudha. Akkamitti ofirraa barreessuu akka danda'u isinitti agarsiisu. Kanaafiyyuu nama kana ofirraa balleessuu yoo barbaade akkamitti ofirraa balleessa akka jedhu isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf asirratti maslaalii jettanii ammas maslaalii jettanii 67 jettanii maslaalii jettan. Akkuma argitan maslaalii 67 maslaalii jettanii ergasii ni bilbiltan. Seemii keessan ni filattanii egaa daganatti argattanii airs successful isiniin jedha. Airs successful jechuun dhiqee jira jechuudha yookaan haqee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu ammaan booda haqamee jira jechuudha. Okay. Amma immoo irra deebinee mee cheek haa goonu haqame immoo hin haqamne waan jedhu haa ilaallu yookaan namni hidhee sun narraa badeera moo hin banne waan jedhu haa ilaallu. Ammas urjii jettanii maslaalii jettanii 67 maslaalii jettanii ergasii immoo ni bilbiltu. Egaa yoo hin hidhamin haala kanaan isin dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu haqamee jira jechuudha. Haala kanaan dhufa jechuudha. Yoo hin hidhamin haala kanaan isin dhufa. Not forwarded isin jedha. Haala kanaan isin dhufa. Garuu lakkoofsi bilbila nama sanii haala kana yoo galmaa'u ta'e asirratti yoo kan galmaa'u ta'e abbaan bilbila sanii bilbila keessan hidhatee jira yookaan haqa isin godhee jira yookaan isin xalafee jira jechuudha. Haala kanaan beekuu ni dandeessanii. Umarratti immoo dhaggeeffattoota kan koo kan isinitti agarsiisu namni tokko akkamitti bilbila keessan hidhachuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Amma immoo bilbilli kun bilbila nama biraati. Bilbila nama sanii sekendii 20 yookaan 10 irraa fuutan jechuudha. Sekendii muraasaaf jechuudha. Daqiiqaa tokko yeroo guunne keessatti hojjechuu dandeessanii bilbila nama sanii yeroo tokkoof yookaan sekendii muraasaaf irraa fudhattanii ergasii bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bilbilli kun bilbila nama saniiti. Kanaafiyyuu maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo urjii jettanii ammas urjii jettanii 67 jettanii ammas urjii jettanii ergasii lakkoofsa bilbila nama sanii itti galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbila nama sanii itti galchitu. Fakkeenyaaf nama itti galchuu irratti argama. Egaa amma haala kanaan itti barreessee jira bilbila nama sanii jechuudha. Urjii 67 jettanii ergasii urjii jettanii lakkoofsa bilbila nama sanii itti galchitanii dhumarratti immoo maslaalii jettan jechuudha. Ergasii immoo ni bilbiltan jechuudha. Bilbila nama sanii irratti ni bilbiltanii seemii ni filattanii fi egaa akkuma argitan registration was successful isiniin jedhee jira. Egaa nama kana haq godhee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Al tokko irra isiniif haa deebi'u hidhuudhaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Urjii 67 urjii jettanii lakkoofsa bilbila nama sanii ni galchitanii ergasii immoo dhumarratti maslaalii jettan. Ergasii ni bilbiltan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Erga bilbiltanii booda battalumatti bilbila nama sanii ni hiitan jechuudha. Haala kanaan nama kamiyyuu bilbila namni saniif bilbilamu gara keessan akka dhufu gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Haala kanaan nama hidhuu ni dandeessan jechuudha. Egaa namni kun dhaggeeffattoota kan koo yoo kan of shakku ta'e akkamitti koodii kanaan itti fayyadamee beekuu ni danda'a jechuudha. Koodiin kunis urjii maslaalii 67 maslaalii jedhee ni bilbila. Haala kanaan bilbila kan koo achirratti argaa jechuudha. Bilbila kana koo achirratti argee taanaan battalumatti maal godha jechuudha ofirraa haqa jechuudha. Ofirraa haquudhaaf immoo maslaalii 67 maslaalii jedhee ni bilbila ofirraa haqa jechuudha. Haala kanaan ofirraa haqa akkuma argitan airs successful isaan jedha ofirraa haqee jira jechuudha. Amma cheekii yoo godhe fakkeenyaaf urjii maslaalii 67 maslaalii jedhee ni bilbila. Not forwarded jedhee ni jira. Kanaafiyyuu ofirraa haqee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan bilbila keessan namni tokko bilbila ofii irratti yoo kan hidhatu ta'e yookaan yoo kan haqu godhu ta'e koodii kanaan beekuu ni dandeessanii. Akkanumallee koodii amma isinitti hime kanaan ofirraa haquu ni dandeessanii. Namni garuu akkamitti akka haqu isin gochuu akka danda'u isinitti agarsiisee jira yookaan akka bilbila keessan bilbila ofii irratti hidhatu isinitti agarsiisee jira. Bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Garuu asirratti yaadachiisa lama isiniif ibsuu barbaada. Wanta kana bada nama irratti akka hojjetaniif osoo hin taane namoonni badaa yoo isin irratti hojjete yookaan daba yoo isin irratti hojjetan akka ofirraa beektanii ofirraa hiiktanii fi kana jechuun namni tokko yoo kan isin hidhatu ta'e hin beektanii balaa adda addaa isin irraan gaha. Namoota iddootti illee wal dhabdee adda addaa kan fidu isa kanadha. Namoonni tokko keessaan maal naan jettan dhaggeeffattoota kan koo wantoota akkanaan barsiisin naan jettan. Namoonni baay'een immoo dabni akkanaa irratti hojjetamee warroonni keessaan na gaafatan jiran. Isin dabni isin irra hin geenye dhugaadha. Namoonni immoo namoonni adda addaa wantoota akkana irratti hojjechuudhaan daba adda addaa irratti hojjechuudhaan keessaan immoo na gaafatamu jira waan ta'aniif namoota kanaaf barsiisaa jira. Koodiiwwan kun baay'eedha. Tokko isaa osoo hin hambisin fuuldura kan itti fufutaa kun kutaa sadaffaadha. Kutaawwan lamaan darbanis ilaaluun dagatinaadha. Yaadachiisa.
Koodiin kun biyyarraa biyyatti akkuma duraan dursee isiniif jedhe teeleetti garaagarummaa qaba. Teelee tokko tokko irratti hin hojjetu, biyya tokko tokko irratti hin hojjetu. Koodiiwwan kanneen jijjiiruudhaan itti fayyadamaadha. Koodiiwwan kanneen lama hojjedhee ture kanaan dura. Inni kun kutaa sadaffaadha. Kutaa afuraffaas itti fufna jechuudha. Kan biyya tokkotti hojjetu biyya tokkotti hojjechuu dhabuu danda'a. Haala kanaan jijjiiraatiin itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii keenya hanga ammaatti subscribe hin godhin subscribe gochuun dagatanaadha. Kanumallee mallattoo notification olarra godhadha. Maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.